Misracho warra Galila, Misracho warra Garditani, Misracho yabatota gota, Misracho warra Gauza egani, Misracho kedurwaterani, Misracho warra Galila, Misracho warra Garditani. Misracho yabatota gota, Misracho warra Gauza egani, Misracho Jesus du'a kaerami. Jesus salphina si oolta, leejjoo si oolta. Jesus waammattee jennaan salphinni kee leeyyoon kee gara ulfinaatti si jijjiirama. Akka ati yaaddofteef dhiphitte sanatti itti fufuun. Hojiin Yesus salphina fuudhee gara ulfinaatti jijjiiruu beeka malee ulfina fuudhee salphinatti jijjiiruun hojii Yesus miti. Hojiin Yesus waan hin jirre tokko jiraachisuu beeka. Hojii Yesus immoo salphina fuudhee ulfinatti jijjiiruu beeka. Inni ulfina fuudhee salphinatti jijjiiruu garuu hojii Shalom nagani fi ararri jaalali waaqayyo suniif habaayyeetu obbolaa koo jaallatamoo fi kabajamoo afuuraa saarontuu biyya jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa nagaan ararri jaalali waaqayyo suniif habaayyeetu an obboleettiin keessan qaxan jirutti mandaran jirutti nagaa guutuun qaba inni madda nagaa keenya eegumsa nagaa keenya ni ta'e Kiristoos Yesus ulfina kabaja guddaa illee guddaa wedduu haara afudhatu isarraa kan ka'e nagaa guutuu qabnaa qaxan jirutti mandaran jirutti jechuudha beekumsa keenya dandeettii keenya hoogganaa isa biyya bulchu kanaan miti kan nuti nagaa qabaannu Kiristoos Yesuurraa kan ka'e nagaa guutuu qabna jechuudha galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u guyyaa har'aa kana immoo sagalee waaqayyootiin qabadhee isin gidduutti dhiyaadheen jira jechuudha isin gidduudha baduu koo dhiifama guddaa akkana okkolchitan abdiif amantii guutuun qabachuudha yeroo gabaabaadhaaf sagalee waaqayyo walii wajjinaan sagalee waaqayyo immoo jechuudha waaqayyo salphina si oolcha malee waaqayyo sin salphisu kan jedhu yookiis waaqayyo salphina si oolcha kan jedhu walii wajjin ilaalla isas immoo jechuudha wangeela Yohaannis boqonnaa lamarraa kaaneetu walii wajjin dubbifnee jechuudha ilaalla jechuudha waaqayyo immoo nutti dubbata waaqayyo immoo dhugumaan sagalee sirriitti raawwata sagaleen waaqayyo immoo kaleessa jira har'as immoo jiraata boris immoo jiraata waaqtiif lafti darbuudhaaf jiru sagaleen koo garuu gonkumaa hin darbu akkuma jedhee dhugumaan sagalee waaqayyo hin darbu kaleessa dheengadda osoo hin darbatee abboonni keenya gaafa duran abboonni keenya gaafa dhuman sana wajjin darba ture sagalee waaqayyo garuu daddarbaa dhufee kunoo har'a guyyaa irraa nu keessa buufatee iddoo keenya nu wajjin jiraachaa jira boris immoo dhala keenyaattis immoo darbuudhaaf jira yeroo nuti addunyaan kun akka waraqataatti gaafa marmaramtee dabartuyyuu sagalee waaqayyo immoo hin jiraata. Kanaaf iyyuu gaa sagalee waaqayyo walii wajjin ilaalla. Sagalee waaqayyo immoo kaleessa waan hundumaa dura ture. Jalqaba sagalee ture. Sagalichi waan hundumaa dura ture. Sagalichi immoo waaqayyo bira ture. Sagalichi deebi'ee immoo waaqayyo ture. Akkuma jedhu Yohaannis boqonnaa tokko irratti jechuudha. Sagalee isa kana gaa waan hundumaa dura ture. Isuma mataa isaatti immoo deebi'ee waaqayyo ta'e sana walii ilaala. Sagalee waaqayyo immoo osoo hojiin hojjetin osoo bu'aan buusin hin deebi'u akkuma kanatti jechuudha. Sagalee waaqayyo iddoo tokko nan dubbisa. Macaafa Yohaannis boqonnaa lama nan dubbisa. Guyyaa sadaffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandara Qaanaatti cidhi tokko ture. Haati Yesuus achi turte. Yesuusii fi bartoonni isaas cinichatti waamanii turanii daadhii wayinii duraa dhumnaan haati Yesuus daadhii wayinii hin qabani jette. Yesuus itti himte. Yesuus immoo haadho maaliif hojii koo keessa lixxaree waa gochuuf yeroon koo ammallee hin geenye jedhee deebise. Haati isaas yommus warri achi ergamaniini waan manni sun itti godhaa jette. Isin garuu hanga lakkoofsa lamaatti dubbisuu dandeessu jechuudha. Yeroo gabaabaadhaaf walii wajjiniin sagalee waaqayyo ilaalla jechuudha. Waaqayyo immoo nutti dubbata. Iddoo kanatti kan nuti arginu jechuudha. Lakkoofsa koo kaasee hanga lakkoofsa 5 qofatti kan dubbise jechuudha. Mandara Qaanaa Galiilaa yookiis immoo magaalaa Qaanaatti cidhatu ture. Cidha jechuun beektu fakkeenyaaf misira tokkoo fi misiricha jechuudha kan isaan guyyaa cidha isaanii yookiis immoo waliif kennaman sana keessatti sargii kan jedhamu jechuudha yookiin immoo afaan Amaariffaan gaabicha kan jedhamu sana jechuudha cidhatu ture sargiitu ture jechuudha eessatti mandara magaalaa yookiis immoo mandara Qaanaatti maal ture cidhatu ture cidha sana irratti immoo Maariyaam haati gooftaa keenya Yesuus Kiristoos achi turte eessa lafa cidhichi gaggeeffamu jechuudha cidha sana irratti bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi Yesuus Kiristoosii irratti waamanii turanii isa waamanii sana irratti immoo argamaniiru hafanii miti achuma jiru jechuudha
osoo cidha sana gaggeeffachaa jiran osoo gammachuu sana dabarfachaa jiranii waan isaan qopheeffatanii waan isaan ofii qabanii kaleessa eeggadde mana keessa kan isaan itti dadhabanii qopheessan sun jalaa dhume. Waan cidha tokko barbaachisu tokko gaafa nama jalaa dhumu daadhii wayinii haturuuti waan xiqqoon gaafa nama jalaa dhumu iyyuu hangam akka nama salphisu yookiin hangam akka nama qaanfachiisu hundumti keessan beektu hangam akka nama dhiphisu beektu. Kun garuu daadhii wayinii jalaa dhume. Eenyu jalaa isa cidha sana gaggeessu jalaa. Kan nuti as keessatti arginu jechuudha. Namichi cidha gaggeessu haadha Yesuusii bartootaa fi Yesuusiin argina. Iddoo kanarratti jechuudha. Lakkoofsa 5 fi 1-5 kana gidduutti wantoota baay'eedha kan nuti arginu jiru waan baay'eef keetti hammatee jira jechuudha. Maaltu jalaa dhume? Daadhii wayiniitu jalaa dhume. Yesus immoo waa gochuu dinqii gochuu beeka. Haati gooftaa kee Yesus Kiristoos immoo dhaqxee daadhii wayinii jalaa dhumeera jettee Yesuusitti himte. Yesus immoo haadhoo yeroon koo hin geenye maal gochuudha waa ajaa'ibsaaf dinqii gochuudhaaf yeroon koo hin geenye maaliif hojii koo keessa lixa yookiin seentaree jedheen. Isheenis deebistee warruma cinicha ergamanii cinicha gaggeessa jiraniis waanuma inni sirriitti himu godhaa malee waan biraan jedhe. Waanuma inni sirriitti himu godhaa jetteetti himu. Maal waan eenyutti himu? Waan Yesuus namatti himu. Waan Yesuus isaanitti himu. Waan inni isaan ajaju isuma duwwaa godhaa jetteetti himu. Eenyu? Haati gooftaa Yesuus Kiristoos. Cidhi dhume daadhii wayinii dhumeera. Keessummoonni dhufaniiru. Ajjaaboonni dhufaniiru. Sargii tokko yookiin immoo cidha tokkotti wanti nama barbaachisu fakkeenyaaf keessummoonni fageenya dhiyeenyarra namoonni gurguddaan hin dhufu. Akkuma kana cinnaa guddaan hin dhufa. Sana keessatti daadhii wayinii hin jiru. Salphina moo salphina guddaadha. Kiristoos garuu salphina sana fuudhee ulfinatti jijjiire. Daadhii wayinii isa isaan jalaa dhume inni garuu fuudhee salphina san salphanneerra isaan jedhan san garuu ulfaatee jire. Itti fufeessine nan dubbisa. Warri Yihuudoota seerattiin ofii isaanii qodaa isaanii qulleessa qabu turan. Kanaaf gaanii dhagaa duwwaa ta'eera jechuudha. Homtuun jiru jechuudha. Waan itti warri kam warri Yihuudoota ammoo jechuudha. Waan itti qodaa isaanii qulleessan qabu turan. Gaaniin duwwaa jaammoo achi dhaabbata ture. Isatti maal godhan? Bishaan fidaa itti guutaa. Bishaan ijoo dhamdhama dhabeessadha. Foolii dhabeessadha. Maaltu bishaan dhamdhama qabu? Halluusi qabu bishaan. Namni bishaan dhamdhamee dhangaggaa'aadha hadhaadha jiru jira. Soba hin jiru. Dhamdhama hin qabu. Kana bishaanuma fidaa itti guutaa. Piroosesii isaaf barbaachisu sana ganaa ganda deemee fidee miti Yesuus. Bishaanuma itti guutaa buddussaa immoo isa cidha gaggeessu natti kennaa. Inni cidha gaggeessu sila dhumeera daadhii wayinii. Gaafa qammas ilaalu daadhii wayinii isaa jabaatu jira ammayyuu. Bishaanii garuu waan dhamdhama hin qabne garuu waan foolii hin qabne garuu bishaanuma sanatu gara kamitti gara dhaadhiitti jijjiirame. Sana booddee fuudhanitti kenne akka seera Yihuudootaatti immoo namni dursa daadhii wayinii isa gaggaarii sana kenneetu erga keessummoonni galan immoo isa laafaa sana fide ture. Ati garuu amma yoona kanaatti iyyuu keesseetta. Maal? Daadhii wayinii isa jabaa sana. Salphina kan isaan oolche. Salphina keessa gara ulfinaatti kan isaan deebise Yesuus Kiristoos. Har'a kaleessa dheengadda kanatu ta'ee darbe. Har'a garuu seenaa haasofna sooltaan jireenya keenyatti lallabu qabna. Waan ati salphatte waan ati nanqaanee kana booddee duwwaa kota argame kana booddee bakkeetti mul'ate akkama eessa lixa olmoo gadi iddoo kam lixu kaas jette Yesuus Kiristoos gara mana kee dhufee salphina kee fuudhee ulfinatti si jijjiira. Waan barbaadde keessa jiraadhu, rakkina keessa jiraadhu, dhiphina keessa jiraadhu, gadadoo keessa jiraadhu, qorumsa keessa jiraadhu, lola keessa jiraadhu. Waaqayyo dhufee ulfinatti jijjiira. Maa eenyu? Ati garuu achirratti waammadhu garuu. Isatti sirphise isa si boossana irratti waammadhu. Cidha qaana gallaa kanatti ikkoo dhufeera Yesuus. Bartoonnis dhufaniiru. Osoo Yesuus achin dhufne ta'ee salphinni isaanii hinuma mul'ata ture. Qaawwi isaanii hinuma argama ture. Dirqama kan
garuu Yesuusi waamaniiru. Yesuusis argameera. Salphina fuudhee gara ulfinaatti jira. Atis jireenya kee keessatti Yesuusi waamadhu. Yesuusi waan hin jirre jiraachisuu beeka. Yesuus immoo nama salphina keessaa gara ulfinaatti nama baasuu beeka malee Yesuus ulfina irraa gara salphinaatti nama jijjiiruu hin beeku. Hojii Yesuus miti kun. Hojii isa diiyaabiloos, hojii isa dukkanaa sana malee hojiin Yesuus salphina fuudhee gara ulfinaatti jijjiiruu beeka. Isa gajjallaa jiru immoo ol guddisuu beeka Yesuus. Kanaaf jireenya kee keessatti Yesuusi waamadhu. Kallattii kamiiniyyuu Yesuusi waamadhu. Yesuusin affeeri mana kee keessatti, jireenya kee keessatti, deemsa kee keessatti, kaayyoo kee keessatti, dubbii kee keessatti, teessee ka'uu kee keessatti Yesuusin haasofsiisi. Yesuusin waamadhu. Yesuusin affeeri. Yesuus immoo dhufaa hin hojjetaa dinqii ajaa'ibsiisaa jireenya kee irratti hojjetaa. Isa rakkise, dhiphise, isa si boo'isa sana fuudhee inni garuu gara ulfinaatti, gara ce'umsaatti, gara tarkaanfaatti si dabarsa. Waan achiin darbu kana booddee qabameera, kiyyoonna qabeera, sakaalameera, hidhameera jettis abdii kutatti sana inni garuu akka ceetu akka tufuftu isa si qabe sirraa kutee akka si dabarsu gochuudhaaf aaboo guutu, dandeettii guutu waan qabuuf ati garuu isa waammadhu. Osoo isa waammatiin garuu kana gochuu ce'uun sun akkuma ati abdii kutatti sanatti itti sii fufa. Garuu Yesuus waammattee nan darbinsi ceensi si dhufa waan ta'eef salphinni kee gara ulfinaatti jira. Yesuus immoo salphina kee fuudhee gara ulfinaatti jirama. Si jijjiira. Dhukkuba dhukkubsachaa jiraatu, congaaraa dhukkubsadhu, kantaarotii dhukkubsadhu, waan barbaadde iyyuu baadhi of keessatti jireenya sii mijachuu dhiisee bitaachisutti taagalu Yesuusin waamadhu. Yesuus salphina fuudhee ulfinaatti jiru beeka. Yesuusi gadadoo keessaa gara namni gammadu, gara namni kolfutti nama jijjiiruu beeka. Jireenya hadhaa fuudhee gara mi'aawwaatti jiru beeka. Isa dhamdhama hin qabne akka inni dhamdhama gochuu, isa toora hin qabne tooratti akka galchuu Yesuus beeka, hin danda'asi. Aaboo guutuu qaba, dandeettii guutuu qaba. Yesuusin waamadhu garuu ati cal jettee qophaa hin fiigin. Cal jettee fumaa qilleensa abootiin. Inni ati har'a qilleensa abootaa fi guyyaa tokko si gata. Guyyaa tokko osoo ati asifachiin qilleensi raasuun qiletti si gata si bira darbuu danda'a. Garuu ati Yesuusii wajjin adeemi. Yesuus harkas qaba. Yesuusin ati immoo waamadhu, affeerradhu. Mana keetti, jireenya keetti affeerradhu. Akkamitti Yesuusin affeerama? Yesuusi hin affeerama eeyya sirriidha. Hin argamas Yesuus ganamas hin affeerama, guyyaas hin affeerama. Namni gaafati nama fakkeenyaaf nama tokko osoo affeerradhe koottu jedhee osoo waammadhee guyyaa hunda dhunaa dhufuu hin danda'u. Yoo gara manaa dhufee galgala dhufuu hin danda'u. Haalonni danquu danda'u waan ta'eef. Fakkeenyaaf yoo obboleessi yookiis immoo godanyaan kiyya waammate namaan waammadhe sana iddoo lama dhaquu hin danda'u. Dursa achi dhaqee booddee kan dhufuu danda'a yookiin immoo kan dhufee booddee immoo achi dhaquu danda'a. Yesuus garuu kana miti. Biyya kamiyyuu jiraadhu namni neela ta'uyyuu waammadhu. Lafa hundumaatti al takkaatti argamu beeka. Sa'aatii itti waammattetti immoo si argamu beeka. Torbeessiin dhufadhee siin qaxaru Yesuus. Waggaarraan si dhufadhee siin qaxaru Yesuus. Osoo ati kana keessa jirtu ati waammattee dhiphina sana keessatti ati waammattee atuusa haasofsiiftee atuusa affeerte atuu jireenya keessa waamtee inni garuu calin jiru. Inni garuu zimsi jala jedhee guyyootaaf torboota siin qaxaru yeroo ati waammattee irratti si dhufa. Ati garuu Yesuusin waammadhu, affeerradhu, mana kee keessatti haasofsiisu bari iddoo kennee fi akkasumatti qophaa hin fiigin. Beekumsa keetti dandeettii keetti hirkattee hin fiigin. Kanatti hirkattu, kanatti abdattu, kanatti akka gootummaatti of jajju Yesuus Kiristoos duwwaa haa ta'u. Namni isaan ala fiigee kiyyoota isa qaba malee milkaa'in beeku, boris milkaa'u, bara baraan milkaa'u. Kaleessas milkaa'in beeku, har'as boris bara baraan milkaa'u. Garuu namni Yesuusin waammate, namni Yesuusin wajjin adeeme hin milkaa'a. Addunyaatu ragaatti ba'a, addunyaatu argaa jira. Warra kam warra Yesuusin waammatanii Yesuusin wajjin deemanii osoo isaan mo'anii hundumtu argaa jira. Kanaaf Yesuusin haasofsuu barbaadu. Yesuus salphina kee fuudhee gara ulfinaatti si jijjiira. Dhiphina kee fuudhee gara ulfinaatti si jijjiira. Qorumsa sirraa kaasee akkati kolfaa jiraattu, akkati gammadaa jiraattu si godha. Yesuus. Kanaaf ati immoo waammadhu, affeerradhu mana kee keessatti. Misiraacho warra Galiilaa, misiraacho warra Gaaditanii, misiraacho dabartoota gooftaa, misiraacho warra ta'uusaa eeganii,
misirachoo Yesuus du'aa ka'eerani misirachoo warra Galiilaa misirachoo warra gadditanii misirachoo yabartoota gooftaa misirachoo yoora ka'uusaa eeganii misirachoo Yesuus du'aa ka'eerani